jirtan nagaa keessan nagaa tokko galanni sanbarii isinan kamina gaadamitti jirtu anis jira naayi harreetuudha fuula kiyya wanta ta'uu qabayyee kun jira jechuudha qofaa sammuni na dhukkee narraa kaasa ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee qofaan hin jedhee amma fuulli koolleelaa taawalaa ishee jira jechuudha amma fuula kootiif wantoota dibachuu barbaadu isinitti agarsiisuu barbaadin jechuudha dursaati warroonni maatii naaf hin taane maatii taa'ee subscribe gochuu hin dagatiin like godhaa jechuudha viidiyoo kuma jammartan likeidhaan jammaraa'ee warroonni immoo hangamaan wajjin turtanii waan hunda keessatti jabaadhu ta'ee na jabeessitan guddaa tokko galatamaa isiniin galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf jecha isiniin qabu galatamaa ishee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko isin galateeffadha akkanumatti na jabeessuu keessan na waliin haa turasiniin jedha eebbifamaa hunda keessaniyyuu har'a wanta dibachuu barbaadachuudha wanta fuula kootiif dhugaa qofaan dhukkeenarraa kaasa ture dhukkeenarraa kaasa samoonni kana jechuudha garuu akkasuma ta'e immoo ashannafadheen jira jechuudha harkaan kenname wanta fuula kiyya na barbaachisu jechuudha yaa viidiyoo kilaasii yoo jechuudha maatiin koo maal jiru wantani እና ህርዲዳፊ ሰከናን በኢትዮጵያ ኦርጎዲቻ ኢሳላም ጋር ወልት ቡድን ፉለ ኮ ፈየደማዱ ባይቱ ኩምርቴ ሩጋ ዋቃ ዱበቹዳ ፈየደም ይላል እንጀራ ጀቹዳ ማለት ካሜራ ሄዶ ማለት ጋሱ ቪዲዮ ሆነጀን ጀቹዳ አመገር ፈየደም በርባዳ ማለት ፉለ ኮንተኒ ተይራ ኩማስን እንጀራ ጀቹዳ ረመዳን ምን ወልቴ ጀለማና ኦላኒ hojii akkasii bakka dadabbarii jira jechuudha isa kanaan xiqqooshi kilaasii koo cufadheen jira amma kanarraa gabbaatee dhuga xiqqooshi amma sanitti immoo fuula kootii fataan godhadhee jedheetanan jechuudha kannana wajjin turaayii eessayyuu hin deeminaayii dhugaa dubbachuudha viidiyoo kiyya jammartan laayikiidhaan jammaraayii saskiraayib godhaa yeensiin jedha na jajjabeessaayii jabeessuu keessa mukamina waliin ajiraatu ishii tanattan qopheeffadha kanaati yaa hojii hawaasaa hojiitii waa ta'e yeroo baay'eetti hin tolu garuu achuma keessattuu immoo yaa ofii yaadachuun barbaachisaadha hojii madaallii bichaa jennee of gattuun intarneetudha ofii kiyyaa qopheeffadhe jechuudha ofii kiyyaa daakee dammoo kan intinee ta'e miti jechuudha mana fuula keessan intinee siniin godhu dhugaa dubbachuudhaaf ofii kiyyaa maashinaan hojjetadhe jechuudha inni akkasitti yeroo madaallii teessan maaliitti hojjetadha naaf qabu jechuudha fayyadamutti nan fayyadamu waan ta'eef amma immoo urgoo kootti godha fuula fi wantoota mataadhaaf miti wanti makan tokko sungaa jechuudha inni kun akkas kun sungaa jechuudha baay'ee seenaa fuulli akka waan ta'eef jechuudha eegdanii namma ishee kanaayyuu fixu yaa qabuulli akka mataa deetii waan ta'eef baay'een fixu jechuudha akkasitti walii kuuftanii እና ፖለቲካ ልክ እና መታሞቹዳ ሂከን ተጅሴ ከዱዳ የሮን ዲቃቸው የሮን ዲቀዱሳል ለጌጃጅ ተርቢ ተጅራጅ አሁን ሲዳ ተርባን ሳገናቸው ሳፊ ለገናን ወጃደ ይቶራ ትምህርት እንጅሩ መሰለ አንጆል ማንጀር እንጀቹ ነው ደባራ ዱካ ደባቹ አከኩ ምንም እንደነበሩ ላይ ወንጆል ማንጀ ወዳም ንጭልሙ ተቆረጥ ፈከታዱ ካሉበት ባይት ኩን ደበረን ዞንም ለለነታ ሶባቲ ዋቅ ዘንጃ ክትነ ደበሩ ጋርበት አከል ማይኖፍኛ አጣጋፍ ሲል ነው ከሊዛኔ ራካን ነው ኦፍዲ ኦፍኛ ተጫለች አምኩና ቀጥ ወሊን ጋር ኢንትራክቱራ ደግሞ በለው የናካማቹ ነው ምን እንደፈጠዘች ነው وقربي باية تكون سنة راجعة قلت تسكي سنة فقط دفية
rabbi jechuudha. Ammaani amma isheen dhuftu amma baate narraa yaa rabbi donarraa baate bakka fuula koontiin godhadhe maata jaa godhadhe dhuman jedhu akkamitti amma isheen baate itti ituma baate jechuudha. Baay'ee kan naan jettu man argachuu anis kanuma gammachuu tokko baay'een jedheen kasilaa dura kanan barbaada waan ta'eef እና ቢጫ በቢጫ ሆንኩ እናንተ ምን ሹራቡ ለጾም ፈደና እና እንደዛ ዲበደበል ትደም ኪኖቹ አከት ዲበደን ድረ ይቶላ ወይም በሬዳ amma itti nan ta'a jechuudha. Daqiiqa 30 kan ta'e kan booda yoona goggogee jedhe walitti deemina amma sanitti nagadan tura. Amma kino akkuma argitanii daqiiqaa 30 kan ittiin gooteen jira. Inna irraa gadi hin teenye jechuudha. Namni ittiin jidduudha natti irra waltee ishee wajjiniinis wal janajjaniin jira. Dhufaan jira naan jette jechuudha. Ani motor isheen ufiina daddafee fuudha koo asaaddaadha jechuudha. Yaa amma bakka kamu kana bakka amma isheen mana baate jechuudha. Daqiiqaa 40 maal akkas mana kan baate jechuudha. Amma immoo dafee tanananii otoo isheen hin jedhin natti hin dhufeenii fuula koo asaaddaadha. Dhiqadhee warradhee innaa maal akka fakkaatu wajjinumaan laalla turtiin keessan na wajjinumaan haa ta'u sinin jedha kamaati koo. Kinooti akkuma argitan dhiqadheen dhufee jira dhugaa dubbachuudha. Fuulli keessan baay'ee tokko siin lasallasa dhugaa argitanii inna fayyadamaa laala jechuudha. Ani irratti hammanii fuulli kun gurraacha honnatu beeka jechuudha. Mukatiin illee baay'ee tokko ho'aa akkasuma kushiina keessan ture jechuudha. Yaani usaan mana biraallee na aarsa jechuudha. Waan aares immoo fuulleen irratti fana jechuudha dhugaa dubbachuudha. Inna amma argitanii dhugaa dubbachuudha fayyadamaan isiniin jedha. Ani waan nufi kiyya fayyadamee isa kana jechuudha. Yaa har'amu intini jedhe malee arrabichaa miti jechuudha kan fayyadame jechuudha dhugaa dubbachuudha. Irri deebii fayyadameen jira jechuudha. Isa kana kan daakkadhee jechuudha. Maashina kan ofii kiyya qopheeffadhe waan kanaan dura itti fayyadame waan argeef jechuudha. Har'ammoo dura kanan biraa dibachuun barbaadeen ture jechuudha. Akka qulqullaalee minaamina fa'a yaa dafteen natti deebiti waan ta'eef shittaan minaaminni yaa qulqullaaleen intini waan ta'eef dafteen natti deebiti akka shittaa ta'a jedhee dhiise isa kana dibadhe jechuudha. Maaliif kanaan dura yoon dibadhu viidiyoo hin waraanne waan ta'eef inna kanaaf anan akka viidiyoo isin waraabe jechuudha. Nah gartanii akkasitti itti fayyadamaa laala jechuudha. Dhugaa rabbii dhugaa itti jettanii na galateeffattu jechuudha. Yeroo isheen mana deemte fayyadamu ammas ta'uu baate bakka gaafa biyya keessanii galtan jechuudha. Mana keessanitti abbaa manaa keessanii maalisee wantoota akka feerii minaamina dibatan kan innaa isa akkasii kana nu biti jettanii caqacaquu rokkoo fi keessanii bitachuudha. Maaliif jireenya biyyatti guddiidha waan ta'eef yaa akkasitti ofii keessan yoo fayyadamtan mee maani sijjamma bishaan irraa gugee jira waan dibadhe waan dibaqantini wayitti fakkaatu akkasanitti dhugaa rabbi argitanii akkasanitti cululuqa jechuudha dhugaa waaqa. Amma isaan makkana ganama yoon ganama maalati ganama riba ka'ee mastaawotii keessatti akkasitti dhaabbadhu dhugaa waaqa jechuudha. Lisiin isaa akkasitti jechuudha bakka dhugaa waaqa jechuudha. Bakka baay'ee tokko ifa jechuudha fuulli koo jechuudha. Intini fasoo sun taane jechuudha. Amma yoo argitanii maalaan akka ittiin ifu si jammara maabiraatiin ishiitillee baay'ee hin xaamtu jechuudha. Kilaasikooti dimzis kan jette jechuudha. Baay'ee tokko ifa jechuudha. Innaa itti fayyadamaa laala isin jedhaani waan fintaane waan dammoo osoo itti fayyadamin ofii kiyya isin hin hojjedhu jechuudha. Maaliif bakka jira mitirii waan sheemi nama qabsiisu tokko qofitti buteen san ilaalchisa argitanii. Agartanii innaa akkasitti fayyadamaa isin jedha dhugaa rabbii. Na warroonni anaaf maatiin naaf hin taane maatiin haa taasisan jedha. Viidiyoo kee akkuma seentaniin bilis laayik godhaa hamma dhumaan bunaa ilaala jechuudha. Sirbeetii kana nan ba'a guyyaa tokko inshaallah.
waaqayyoon na gargaara dhugaa rabbi yuutuubiin koo naa hiikame bakka akkuma duraa san ijoollee bira jooree liifii galee waan akkasiisanii bakka hundumaayyuu naasirraa dhugaa dubbachuudha beeku. Waaqni Israa'el karaa koo halaalu ammas karaa koo laalee jira maqaan isaa ulfaatu wanni tokkoon bichaan gaafa nutti baddeenya keenya koosoo hin taane bakka waan ta'eef waan hin taaneefis immoo galateeffachuun hin jiraata ilma namaarra waan ta'eef hunduu gaarummaadhaa fi viidiyoon xiyyaarraa kana fakkaatti galatoomaa guddaa tokko sin galateeffadha waan na jajjabeessitanii fi koomantii isin kennitan dhugaa rabbi harki keessanaa eebbifamu dhugaa waaqa dubbachuudhaaf koomantii gaarii kan barreessitan baay'ee namatti toltu dhugaa waaqayyo guddaa tokko sin galateeffadha eebbifamaa isiniin jedha inna viidiyoon xiyyaarraa kana fakkaatu dhugaa waaqayyo isuma amma kana bakka kan nama dibata way dibatee natti fakkaatan garuu dibata kun dibadhu ana fuula koo jechuudha bakka darbee jechuudha yoon tokko dibadhe mana hin dibadhu akka waan dibata dibadhee jiru natti fakkaata jechuudha sillisii keessa darbee dhugaa fuulli koo inna viidiyoon xiyyaarraa kana fakkaata akka jaalatan abdiin qaba isin jira mucayyoo qashtii fungee kana jajjabeessaa isiniin jira